Maashaallah soofaa ajaa'ibaa qabadhee isin dhufeera akkuma isin argitan abbaa tokko abbaa sadii abbaa lamaati kinoo akkan adda baha hunduu jechuudha garagara baha jechuudha akkuma isin argitan ka algaa kunillee irraachi baha jechuudha kinooti akkuma isin argitan kana irraachi baha ka algaa kunillee jechuudha ittas deebi'a nama kudha wayi teessisa jechuudha kanaan durallee ka leezarii gurraachaan baasnee turre amma kanaani ittaansee algaa taappisarii haalaan bareeduu fi maashaallah tsiddit jedhe kana namoonni haajamtanii kootaati ajajadhaas ninjira algaa kun algaa baay'ee bareeduu fi maashaallah ta'e jechuudha akkuma isin argitan kana algaa baay'ee guddaadha meetir ka 70 jechuudha meetir ka 50 osoo hin taane namni hajamtan keessan na dubbisuun irraanfatina viidiyoo kee kana subscribe like share na godhaas ninjedha hanga xumuraatti hiriyoota keessaniif illee share godha anaaf illee subscribe like gochuun irraanfatina yoo isin like gootan viidiyoon kiyya nama hedduu bira naaf facaas ninja Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keessan bira jiraatocha akkuma isin argitan kanaan dura soofaa kana jechuudha leezarii gurraachaan baasnee turre inni kun garuu argaa jirtani leezara gurraacha osoo hin taane leezarii magaala yookaan bunni jechuudha hunda isaa jalarraa kaasee hanga gubbaatti hanga danda'een isinitti mul'isuuf yaalaara jechuudha isinillee hanga dandeettan ilaala hanga nama 12 akkas teessisa 11 jedhama garuu hanga nama 12 iyyuu hin teessisa baay'ee guddaadha waan ta'eef namoonni hajamtan koottaatii bitadhaa yookaan ajajadhaa isiniin jedha meeshaan inni irra dalagamullee meeshaa baay'ee kwaalitii qabuu fi akkasuma meeshaa qulqullina qabuudha jechuudha soofaan kuni majlisa illee jedhame homaan saalchuu maaliif jennaan haalaan bareeda waan ta'eef jechuudha warroonni majlisa hin jaalanne soofaa jaalattanii hundi keessaniyyuu jechuudha soofaa kana ajajachuu ni dandeettani isiniin jedha akkasuma gatii isaallee xumura irratti gatiin himtuu warri jettanii yoo irraanfadhe malee nimaan hundoo isaayyuu gatii isaallee isiniif himaa obboleettiin teennaa soofaa kanaa fi algaa qabdi jechuudha akkana fakkaata meeshaan kun eessa deema warri jettan meeshaan kun asallaa deema jechuudha meeshaa asallaa deemu kana haala isin argitan kanaani kinoo akkanatti baasnee jirra jechuudha meeshaan kun masaraati jedhamti micettiin tuni asallaadha bakkeen isin itti ajajatte irraa ajajatte jechuudha meeshaan masaraati jechuudha akkuma isin argitan kana jira jechuudha namoonni isa kana jaalattanii soofaa kana jaalattanii isinitti tole koottaa ajajadhaa isiniin jedha homaa fe'aa irratti illee namatti ulfaatu addaan babahaa waan ta'eef kinooti ijoolleen dhufaniiran jechuudha ijoolleen namni shamaraallee dhufee jira ka fuudhu warra dhiiraallee keessa jira jechuudha akkuma isin argitan kana meeshaa masaratii kan haala isin argitan kanaani baasnee fi jira jechuudha namoonni biraallee namoonni meeshaa akkanaa kana meeshaa masaratiillee kanallee jaalattanii isinitti tolee ajajachuu feetan kanumaan isin dalagna akkasuma immoo warroonni lakki jettan inni kun abbaa tokkooti inni kunillee kinoo abbaa lamaati hundi isaa abbaa tokko illee ta'e abbaa lamaa ta'e addaan babaha jechuudha fe'aa irratti illee ta'e boota jijjiiruuf illee ta'e baay'ee isin salphata maaliif garagara bahaa waan ta'eef jechuudha namoonni barbaadanii namoonni hajamtanii koottaatii dalaysifadhaa isiniin jedha meeshaa akkana bareeduu fi meeshaa kwaalitii kana keessi isaa guutuun isaa boondiidha wanta baay'ee namatti tolu jechuudha keessi isaa boondiidha garaan isaa keessi jechuudha boondiidha meeshaa kwaalitii qabu cinaan tokko leezariidha cinaan tokko ammoo carqiidha jechuudha bifti boorri kun carqiidha warqaamaan jidduu oolee kun warqaamaadha inni kun ammoo bunni sun ammoo leezariidha akkana fakkaataa soofaan kenna Ittaansi algaadha. Algaaleen akkuma isin argitan kana algaa meetira tokkoo fi 80 namoonni gatii soofaa kanaa jettanii macarrashaa irratti na dhageeffadha. Isiniif hima waan ta'eef viidiyoo xumuraa irratti inshallah na dhageeffadha. Algaan kun meetira tokkoo fi 80 obboleettii kennaaf haala kanaan baasneef jirratti algaan kun taappisarii jedhama. Kana qofa osoo hin taane kun akka fakkeenyaatti kaayisiiti. Akkuma isin argitan kana maashaallah akkaataan inni ittiin dalagame kaameraatti irratti suuta harkisee wanti isin mul'isaaru fi qulqullina isaa akkaataan inni itti dalagame haala altanii fi akkasuma masaabaa tokko masaabaa lama qaba masaabaa laachuu tan sharataatiin kan dalagame jechuudha. Akkasuma akomoodiinoo lammaffaa irratti ammoo balbala jechuudha. Balbala keessi isaa balbala maashaallah meeshaa kwaalitiidha. Kun ammoo dalga isaati jechuudha. Dalga isaa jechuun ammoo daarii algaa lamaan jechuudha. Miila isaa jala yookaan mataa isaa osoo hin taane daarii algaa lamaan jechuudha.
akkana fakkaataa kinootii algaa kana qofa osoo hin taane kan akkanaa kanneen illee kan biraa kan nama biraatiif oomishni illee algaa hedduu jira waan ta'eef inshaallah sanniin keessaallee tokko tokko isin mul'isa gara algaa obboleettii teenyaatitti yoo deebine immoo akkuma isin argitan kana jira jechuudha akkaataan dalaysiifamanii ittiin dalagsiifame kwaalitiinatiin isaallee kinoo akkuma isin argitan kana meeshaan ofiyyuun dubbataan iyyuu irraa dubbachuu baadhu jechaadha asirratti firaashii kana firaashii noormaanii jal'isneetumaanii yaadarra kenne malee ka isaatii miti garaa isaa keessa sibiilli hin galaa chuppudiin hin galaa jechuudha algaa baay'ee bareedaa ta'e kinoo algaa cinaa kiyya argitan kanneen illee jechuudha algaa nama biraatti dalaynee jirru jechuudha maashaallah algaan keenya akkuma isin argitan kana jira qulqullinni isaallee akkasuma bareedinni isaallee kinooti waa hundaa isin argaa jirtanii homaa wanta isin himu hin jiru akkasuma algaa kararii kanneen illee yoo barbaadan kinoo kunneen illee hin jira kunneen kan nama biraati viidiyoo itti irratti qabadhee isin dhufuu hin danda'a jechuudha kan nama biraati waan ta'eef viidiyoo akkasitti guyyaa takkatti viidiyoo hedduu waraabuun nama hin mijatu isin illee hin hubattan jedhee yaada warroonni meeshaan keessan viidiyoon gad isin niifaman irraa ta'a sibiila isaa qulqullina isaatii fi xirikkaara isaa akkana irra dhaabadhee isin mul'isa jechuudha xirikkaarri isaa waan takka hin argini sibiilli nurra dalaynu sibiila baajaajii jedhamutu jira sibiila baay'ee furdaa ta'ee fi akkasuma kwaalitii ta'e bal'aa ta'e jechuudha sibiila akkasii irra dalayna algaa taappisarii kana yoo xiqqaate algaa nama 4 baasee jira jechuudha akkasuma hunda isaayyuu inshaallah tartiibaan gad isin dhiisa haga danda'eeni warroonni viidiyoo gad isin dhiisin ifaman irraa ta'a waluma duraa duubaan kabaillee gad isin dhiisaa ka isin hin baanellee obsan eeggadha wal duraa duubaan isin baasa warroonni ajajachuu barbaadanillee ajajadha warroonni meeshaa biraa qabdanillee isiniif gad waraabee isiniif gad dhiisaa kabahe ka hin baane ammoo obsan eeggadha wal duraa duubaan isin baha waan ta'eef namni meeshaa jechuu barbaadan jechuudha namoonni tokko tokko akkamii yaaddanii amma booda ganni yoo seen gatiin hin qannasaa jettanii meeshaan gatii qannasuu fi kun kaantu jira shi ka gatii qannasuu fi kaawwantu jira kunniin gatiin isaa hin qannasu osoo uffata ta'ee hin qannasaa kunniin ammoo hin qannasu sababni inni hin qannafneef namni ganna ta'ee bona ta'ee illee gatiin isaa dirijitiin oomishaa hin jiru jedhanii mideeffii waan waddachiisaniif jecha gatiin hin qannasu ajajadhaa sinin jedha meeshaaleen keenya har'aa obboleettii teennaa asallaa deemu akkana jira jechuudha soofaa kana guutuu isaa jechuudha guutuu isaa walirratti kuma 100 bichaan hojjechiisa yoo jedhe amantanii hin amantanii muluun isaa jechuudha meetiraan osoo hin taane muluun isaa jechuudha kan nama 11 caalaa teessisu kun jecha kan nama 11 caalaa teessisu kuni guutuun isaa kuni kuma 100 qofaan dalagame sanuuyyuu keessi isaa boondidii ta'ee jechuudha istaayilii isaa kanaan jechuudha keessi isaallee boondidii ta'ee jechuudha meeshaa akkana qulqullina qabu kanaa fi meeshaa akkana bareedaa kana namni hajamtanii koota ajajsiifadhaa sinin jedha ka ittiin baase kuma 100 jechuudha namoonni guyyaa muraasa kana keessa osoo hin dabalin ajajattan carraa qabdanii gatii kuma 100 kanaan ajajachuu dandeettanii hanga ammaatti hin daballe warroonni ammoo booda ajajattan ammoo isin jala dabaluu mala akkasuma kana qofa miti kabiraallee kararii biraatiin illee kabaase hin jira waan ta'eef hunda isaayyuu inshaallah gaduma isin dhiisa isin jedha tartiibuma gad isin dhiisa isinillee viidiyoo kiyya kana subscribe like share godha hiriyoota keessaniif illee qooda isin jedha viidiyoon kiyya kun akka nama hunda bira faffaca'uuf illee like na godha isin jedha hordoftoota kiyya algaa kana obboleettiin teenna hanga ajajjatte turte jirti kuma 65 ajajjatte jechuudha yeroo sani amma garuu dabalee jira isa dura ajajjatte kaate ergasii booda soofaa itti aansitee soofaa dhiyoo ajajjatte jechuudha meeshaan obboleettii keenya akkanatti fakkaata jechuudha algaan ammoo amma dabalee jira meetira 1 fi 8 jechuudha meeshaa akkana fakkaatu fi meeshaa akkana qulqullina qabu kana namoonni hajamtanii keessan dubbisuun irraanfatina lakkoofsa bilbilaa kiyya kinooti duwwaa 972 duwwaa 2519 irra na dubbisuun dandeettanii warroonni maatii keessaniif ta'e ijoollee keessaniif ta'e sapiraayizii garaagaraa qabaattan ramadaana kanaaf kennaa ramadaanaa kana maatii keessan gammachiisuu barbaaddaani keessan na dubbisa